haadha yookiin obboleettii yoo qabaatte bira hin darbiin. Maqaan ishee guutuu Aayishaa Abdallaa Mohammad. Maqaan feesbuukii ishee Beesti Arsii Abboomaa jedhamti. Dhalattuu Arsii Bahaa Abboomsaa yeroo taatu, akkuma shamarran biroo hojjettee jijjiiramtee maatii ishee jijjiirtee jiraachuuf bara 2006 gara Saa'ud Arabiyaa deemte. Bara 2006 kaastee hanga bara 2013tti maatii ishee waliin osoo wal hin dubbisiin kaffaltii tokko malee humnaan doorsisaan mana Arabaa keessa hojjechaa turte. Akka isheen maatii ishee waliin wal hin agarre bilbila wal hin dubbisne godhanii waggaa 2 mana Araba tokko yoo hojjette, waggaa 2 yookiin waggaa 1 mana fira isaanii hojjechaa wal harkaa fuudhanii humnaan kaffaltii tokko malee tola hojjaachiifachaa turan. Aayishaan miidhama qalbii fi namummaa hamaa keessa jiraachaa turte. Kanarratti nyaata, bishaan waan irra bultu dhorkachaa akka sareetti waliif gadi fiigsisaa hojjechiisaa turan. Boqonnaa malee saayitii 24 akka isheen boqonneef illee uleen reebaa akka hattuu fi saamtuu kaballaan reebaa mirga namummaa ishee sarbaa hojjechiisachaa turan. Maatii quba hin qabdu. Bila harkaa illee hin qabdu. Nama beektuu fi eessa akka jiraachaa turtellee hin beektu. Dararaa fi sarbinsa mirga dhalaa fi gochaa suukkaneessaan akkasii amma kana ishee irratti yeroo ta'u dubbachuu yookaan himachuu wallaaltee miti. Garuu karaa hundumaa eenyu waliin akka wal hin quunnamne godhanii akkasiin jiraachaa turte. Amma kana keessatti guyyaa tokko akka abdii hin kutanne natti himte. Har'a yookiin bor du'a yookiin ajjeesanii nagatu jedheen du'a ofirratti eegaa jiraachaa ture jette. Ani waa'ee hojjedhee jijjiiramuu osoo hin taane Rabbiin akka lubbuu koof qofa mana sanaa na baasuun kadhachaa ture jette. Waggaa 7 yookiin 8 tola namaaf hojjechuu miti. Guyyaa tokko ammam akka cimu yaada. Sayyuu karaa baay'ee miidhamte. Maatii wal hin agartu. Maatiin ishee duute jedhanii waa'ee isheeyyuu dhiisanii turan. Miidhaa fi dararaan ijoollee keenya biyya Arabaa jiran irratti raawwachaa ture. Ammas irratti raawwachaa jiruun baay'ee gochaa suukkaneessaadha. Guyyaan Rabbi gaafa gahu Aayishaan mana sanaa humnaan halkan baddee baate. Ijoollee Oromoo argatte. Har'a garuu kunoo lubbuun jiraattee seenaa ishee dubbatti. Kana immoo carraama jireenyaa dhabdee du'ee danuudha. Kanuma immoo carraa jireenyaa dhabee du'e danuudha. Kan du'ee awwaalcha dhabes baay'eedha. Lubbuun jiraattee har'a gahuun ishee waan guddaadha. Egaa obboleewwan kiyya seenaa Aayishaa hanganaa danda'ame dogoggoras ta'e hanga tokko barreeffama ishee isinii dubbiseetiin jira jechuudha. Egaa hundi keenyiyyuu akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu jechuudha. Gaafa mana baanee hojjetannee qabannee maatii keenyas ofis gargaarree biyya keenyatti deebina jenneetu mana baane malee haalli akkasii nu mudata jennee hin yaannu. Har'a yeroo fayyaa qabnu, har'a yeroo nyaannee, yeroo dhugnee, yeroo rafnee, yeroo kaanu wanti kun nu mudata jennee hin yaannu. Biyyi ormaa garuu jechuudha gochaa rifuu liphii yookiin immoo wanta osoo hin beekamiin namarra ga'udha jechuudha. Namuma har'a faana haasoftu, namuma har'a si jaalatu, namuma har'a si kabajutu daqiiqaa fi sekendii keessatti haala hin taaneen si suukkaneessa jechuudha.
waaqayyo rabbiin inni mana nu baase nun gatiini haati ormaa haadhuma ormaati biyyi ormaa biyyuma ormaati kanaaf namoonni tokko barreeffama kana ani fide jechuudha namoonni tokko irraa barumsa argattu jedheeti yaada dhugaa dubbachuuf waggaa 7 yookiin waggaa 8 tola namaa hojjechuu miti biyya arabaa kana keessatti hirriba dhabdee kushinaan mana nama meeqa sanuu waggaa tokko mana firaa waggaa lama mana firaa akkasii jechuudha mucaan kun kanuma hundumaayyuu otoo abdiin kutatiin dandamattee ofsaan rabbi inna baasa lubbuu koo inna eega jettee abdachaa turte inni isheen abdatte inni isheen amanatte immoo ishee baasee jira dhugaa dubbachuuf baga rabbi lubbuu ishee oolchee rabbi jennaan boru hojjettee birrii kana fiduu ni dandeessi. Akkasumallee jechuudha akkuma obboleettiin kun miliquudha yaadde gaafa rakkoo tokko isin irra ga'e ofii keessan beektanis osoo hin beekinis wanti rakkoon tokko gaafa isin irra dhufe jechuudha gaafa wanti rakkoon otoo isin hin beekin isin qaqqabe jechuudha akkuma obboleettii kana daftanii lubbuu keessanitti faraduu dhiiftanii of ajjeesuu of fannisuu fooqiirra of darbuu dhiiftanii yaalii baduu yoo gootan namatti tola yani namni tokko quufee hin badii malee birrii barbaachan baay'ifadha jedhee hin badii malee akkasumallee immoo yaada namaa dhaga'ee hojii isaa dhaabee hin badii malee lubbuu isaa baafachuuf yoo bade inumaa gala jechuudha akkasuma biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti obboleettiin baay'een jechuudha tokko lama kan hin jenne haala kanaan kan aaranii hanga yoomiin namaaf tola jedhani kan of ajjeesantu jira kan immoo achumatti dararamanii okatanii hafantu jira yaalii baduufaa sodaatanii jechuu yoo baddan yakkana jetii malee ashaaraatu isin baasa jechuudha gaafa rakkinni akka kanaa isin mudate dubartoota 3 kanaan dura yaaddattu ta'e waggaa 3 dura dubartoota 3 biyya Saudi Arabiyaa keessa waggaa 8 ol tola hojjetan jechuudha hojjetanii gaafa galan eerpoortiitti qabsiifatan jechuudha miindaan isaanii waggaa 7 herregame kaashii kennameefi jechuudha imbaasiin irratti tarawaarrabe jechuudha akkasuma obboleettiin kun otoo akka tasaa poolisii argattee naannaa poolisiin jirutti otoo baddee yookiin immoo namoota poolisoonni jiranitti otoo imatteetti ta'e akkasumallee imbaasii Itoophiyaatti argattee otoo imatteetti ta'e miindaan ishee waggaa hamma kana 1-2 ji'eeti ni deebi'aafi ture maaliif walitti dubbatu imbaasonni jechuudha kissitu manicha sanarratti ta'a ture kanaaf gaafa rakkoon akka kanaa isinirra ga'e gara fe'ee yoo ta'u lubbuu keessanitti hin faradiina akka obboleettii kana maladhaa jalaa bada yoo baddan haadha keessan abbaa keessan fira keessan biyya keessanitti deebi'uu ni dandeessu birriin hin dhufaa hin dhumaa rakkoon qabu dhugaa obboleettii kana jalaa bahuu isheetti baay'ee tokkoon gammadee bagammoo rabbisi baasee jedha asumarraan dhugaa dubbachuu fi rakkinni iddootti nama hin qaqqabne hin jiru rabbiin baga ishee baasee siisteemii yookiin tooftaa ishiin fayyadamtee lubbuu ishee oolchatte kana hundi keessanillee akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba rabbiin immoo nu haa eegu waan akkasii irraati alagaa fira nuufaa godhu gara nuufaa laaffisu isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa turtii gaarii isiniif haa ta'u yaada qeeqa qabdan barreessaa